انت لوزن تم دربات يوتنوني شكين يصير هسه دربمو في الى ان قاس جو Amma duwwaan siin jawni beektaa? Yoo asii dura bahanii jiraatan namoota meeqa akka baasan maqaan isaanii eenyu? Fakkeenyaaf yoo maqaallee wallaalle namoota bahan nama hojii deemu ni beekan maatiin takka yoo amma gabaabumatti akka mooteette yoo barreessanii lubaan maatii namaallee ni beekan nama meeqaa hojii deema maatii sadii hojii deema intala takka ta'e ilmoon lama hojii deema. Isiin akka jirtu dhugaadha karaan namni itti biyyatana karaa seeraan warri namni hayyaman qabne ittiin galu harma doonii kana doonii sanuuta karaa attummaa tanaani. Yeemee baarri kana. Baarri kanaati. Yeroo jiru sorgorsiisulleen Kabiraati. Kana baarrimmaa. Naannoo namni irraa deemulleen asuma. Asi jaanee gaa dhufne. Dooniin galgala dhuftee nama fuutee asirraa. Dooniin halkan bariisaallee ni baatillee galgalallee ni baati dooniin. Baarri kanuma gaa kaa'inni. Asumaa wanni itti dawwalee yaama jechuudha jarri sawwaaqaa. Asii jarri sawwaaqaa itti dawwalee yaama warri dallaalaatis. Eewwaa mootummaa dhokatanii bahan. Mootummaa dhokatanii bahan. Hayyee. Tokko warreen mootummaa wajjin dalaganis ni jiran kan mootummaan waa kannanii fi akka jechuudha hojii waliin hojjetan waan saaka isaanii fudhatanii namaas akka isaan deeman godhan. Hayyee. Yoo mee gara gadii kanaas Asiin achi deemnee naannoo uummata achiisan. Yoo alaala ta'e gartanii beektaa isaan. Booniin beeka saba ho'iiti. Hojii turan. Niin beeka. Baarra kanaati. Yoo inni baatee duba. Arragaa kunoo akkuma gartanitti nama lafa beeku nama biyya tana beeku wajjin jira. Barbaadaa jirra isaaniis hanga ammaatti arguu hin dandeenye. Obboleeyyan kiyya kanaas rabbumaan na fidee duraan gartee nama diinaan isaan sa'aa ture. Arragaa waan akkanaati jirra. Obboleeyyan keenya inshaallah ni baafna. Akkasii yoo rabbi jeegaa isaanis nu afaan haa fidu. Sabo namnummaan Oromoo. Dooniin karaa gadiis warra seeraan baasu diigaltee asammoo warra tummaa yoo takka nama akkammaa barbaadu biroo kan jalaa dhokoysanii asirraan baasan. Bariisaa fi gara halkan walakkaa fa'a baatii dhammaa oduun irra dhaqqabne diigaltee. Hanga akkasiitti gaamee asumarra barbaadame. Asumarra barbaadna inshaallah. Addunyaa tana beektaa amma addunyaa tana anuu if jibbee beektaa. Wallaahi billaa biyya tana jibbeetii jira. Goosoo roorru malma namaatiif dadhabee biyya obboleessoo biyyatiyya galee maatii xiyyaa hojii jiraachuu irra naa hojjaa'u. Dubbii tana gara baafneeti warra namarra horsee jireenya nama jibbisiisu kana. Falatti godhuudha malee nama. Yoo dhiiftee irraa tanaasirraa galtee biyyattii jiraattes obboleessa kee kaasee irruma dalaganii barisan. Wallaahi. Ani waan akkas gabbeessee minin deema osuma joo haasan sodaatette namni biyya gadi hin dhiifettanii. Hassan bar itti guutamu jettee hassanumaa. Hassanoo maal isa Hassan numa jettan booyi. Hassan kun bar nama warreen gartee sanaa taa'ee dubbii nama jireenya jibbisiisan isaanii wajjin dalagaa barasa. Jarri walitti hidhata qabu. Nama achi gad dhufe kaasee dhabamsiisee rakkoo irraan gahaa jiru eenyu beekta? Hassanii bar. Duba saboo maalu awoo yaabbalee sodachiitan shirnaan godhanii akka rabbii keessatti sodaadha. Wallaahi baaruma kanatti darbaa hoggaa akkanaa kana. Namni nama firraa beekuunis waan takka waan dubbii abbaa hogguu beekte nama balleesse firraa arguun dadhabdaa. Saboo kan firraa eenye kan firraa dhiibne barboo firumaa fi diinaa wadde wallaallee bar. Amma ni jirru maa sodaatiin as jira. Sodaatiin as jira. Sabbirraan tokkoo biyyuma tana jiraami. Birraan as jira. Birraallee ni jira. Odeeffannoo quba qaba. Odeeffannoo ilaa hanga ammaatti waan isaan kennellee hin jiru. Yommuu nuti baawwa qabaate hin beekne dalagaaf ta'ellee telefoonni isaa cufaa jira. Yeroodhaaf waqtee telefoonni isaa hin bu'u. Ammoo isaas bilbilee gaafannee hin jiru si galtee. Kun olaal dachiin gartan qullaa bahara kana guyyaa gartee akkanumatti gartanii dooniin ammoo galgala makriibaa fi ganamaa beeku yeroo isin bobbaatu. Galgala asirraa isitti fe'an gamasirraayis as fidan bakka ittiin gartee gaajjarri dallaala wal quba qaba. Bakka tanarraa nama baasin jechuudha. Ammallee gartee gaa odeeffannoo qilleensa bakka isaan gartee dhiyootan hundaa'u gaa bakkaan wallaale bakka gartee amma baharri gartee irraa nama guuran bakka dooniidha. Amma bakka tana dooniin hin jirtu. Garuu dooniin gartee taariiba ooftu jechuudha. Asirraa nama baaftu mootummaadhaas dhokattee hatattamaan dhufanii nama fuudhanii baharri kun akka gartanitti ilaa baharri kun asiin
Bakatana rana basani doonileen gartee gama Jibuutii deemtus akkasumatti gama Soomaaliyaa deemtus akkana jechuudha. Suniif daawwattoota keenya ammallee gartee jala buunee odeeffannoo barbaadaa jirra jechuudha isiniin jira. Akkasumatti inshaallah waan irra geenye egaa waliin arguu teenya maaliif waa hedduu gartee viidiyoo waa hundaa'u gartee egaa ol baasaan jirru garuu ammoo mudannoolee wantoota tahan waan gartee nurra gahaa jirtu hundaa'u gartee waraabaa jirra jechuudha. Akkasii inshaallah rabbi khayrii haa godhu hanga ammaan tanaatti hafuura isaanii dhageenye wanni hedduu nama dhibu ni beeyta biyya tana keessa biiti bal'oodha. Ilmi namaa kun waggaa takka adda ba'e gartee wal qunnamuun ni jabaatti wal arguun ni jabaatti beeyta hayyee. Waan sin jawati jarra kun as dhufuu isaanii informaatiina isa argatte adan jiranii. La informaatiina. Duraan. La furmaata inni hadheeffattee jiruu tana. Asirra horrifamaa ooluudhaaf yeroo hundaa'u dadhabee naaf jiha maatii kanaa wajjin amma gaa jaarsiinis miidhamee mitiire amma wanni guddoon ilmaan kana akkaan itti baraaruu danda'uun biyya tanarraa ba'eedha. Karaan biitii gartee namni gartee biyya tanarraa itti deemuu ni danda'u. Odoo baasaabooraa hin qabne odoo viizaa hin qabne biitii tanumaa beeyta. Ani immoo inni na fide beeyta. Tarii gartee namni kun sibi caalaa hojii deemee diinni akka afaan hin baane dafee gartee isaan kana dhaqqabuudha tumsa ta'uudhaa fi roorroo irraa dhoorkuudha beeyta. Suniifiin gartee isaan barbaachabe asumaanuu jechuun walumaanuu inshaallah. Ati barree ati isiifuu akkas darbanni beeyta isii hojii. Akkam? Ati isaan barbaachan dhufne si darbanii barati. Eega bayyanattee barbaacha eegalte malee durmaanuu bayyanoota ani dhufne barati. Jechuun namni na fide san Asumatti fagartee miireeti mataan keetu. Ana mita muka jala deetee si dhuftee achi guyyaa dhagaa jala baara. Ati bar gaafa dhuftu. Baharri eessa jechuun gaafachaa dhufe bara magaalaa waa beekan. Ati biifuu normaalaa miti nuu bahara sinaqee hanganaa usirraa waa bayyanachiise malee ati normaalaa miti. Maaliif ammas gaafa ni beekta? Waan kana guyyaa duraa sin gaafa ni nuti. Yeroo sanatu wayisirra kaan intaltii maal jettanii maqaan isii? Kimiyaadha moo? Kimiyaa jettan. Ayyee. Siigal. Ayyee. Bashiroota ammalee fi uumamaa keessa ciisu ka bakka irraa deemuun beekne zabii baan si fuutee bari yaadadhu amma maaliif gaafee kana si dhiyeessine yeroo kana amma ati nagee normaala fayyaa qaba. Jettan saboo maaliif maal eenyuun na darbe boo awoo ani ifiniin dhufe nu dhiisaa kaabbulee jiru. Maaliif beekta? Baara kana dhoggaan jiru nageen qabu waan. Nagee miti bara ati nageen dhaqee yoo mini beekta? Baara sinee naanuma fayyada. Baara sinaqee sirraa dhiqe booda bishaan baaraa waan sana haadhaasi godhee si darbata sirraa hojjetee bara. Achi duree isa jiftanii beektaati. Mataa keetii sukkuman qabu waa takkaa sirraa beekutti hin jirtu uumamtee curruma keessa jirta rabbiin zabii baasif fide. Hayyee. Si gartee isin osoo qoraa deemtu si agarte naannoo kana waan ta'e. Mucaan tun bara dhugaa rabbii. Lammata deebitee na yaamtee ati waan si deebitus wallaaltee jirti siimuu bakka ati jirtu sanuu bara amma yoo gaafa gidee amma yoo akkas taate geessine anaa jechuu dandeessa. Hayyee. Saniif gaafa gaafii kana cufa si dhiyaachuudhaaf si dhiyeessuudhaaf nu rakkisee ture gaafas. Amma nagee qabdu. Normaal ati biyya jirtaami. Isiin akka jirtu dhugaadha karaan namni itti biyya tana karaa seeraan warri namni hayyaman qabna ittiin galu haruma doonii kana doonii sanuuta karaa tummaa tanaani. Har'as ilaa nama seeraan qabu taate doonuma sanuuta nagaa jira beekee akka margabaatti godhe akka amma bakka tana jechuudha. Isiin asi darbamuu fi ilaan gaas gahu. Amma ni beektaa wanta kan ni beektaa nam dallaalonni baasan kun maqaa galmeessanii baasanii miti. Isaan maqaa miti. Maqaa maali maallaqaan nama oofan? Maallaqaan nama oofan maallaqaan nama oofan amma eda nama hanganaa bahee jiran edaa san nama hanganaa bahee garuu ni barreessan. Nama wanni barreessaniif ka as deemu malee ka achi deemu kana hin barreessan. Hin barreessan jechuun galmeessan keessa maallaqa yoo ni bahanii gattee nagayaan bahanii isaan ka achi as deemu ni barreeffatan. Mee waa hundaa waa taakii asichi deeman. Dallaalota nuratti waan sin jiru ni beektaa. Yoo asii dura bahanii jiraatan namoota meeqa akka baasan maqaan isaanii eenyu fakkeenyaaf yoo maqaallee wallaalle namoota bahan nama hojii deemuu ni beekan maatiin takka yoo amma gabaabumatti akka maatii yoo barreessanii baatanillee maqaa namaa gurra yoo dhagee maatii namaallee ni beekan nama meeqaa hojii deemaa maatii sadii hojii deemaa intala takka ta'e ilmoon lama hojii deemu osoo bakka baaraa kanaan ta'in atuu nama osoo hin beekin asitti darbamee sammuu keessaa onnee qabdu bahara qofa onnee sammuu keessaa qabdu waan biraa sammuu keessaa hin jiru onnee itti haasotti bahara qofa wannummaan wallee nu ati bahara guddifnaan aramnoo illee bakka baharaa si darbeen see gaafuma sanuu
انت لوزن تم دربات يوتلوني شكين اكو مخيتي بجبرات دربو ملا بجمتنا كيسا isaanii nu darba واي سميا نما دربو جيتي خمو اسجي jechuun ati isin amma bara wanni jechuun jirta kimii maatu sawwaaqa usiitee asi fideedha bar Tahu lu kau emang pernah situ. bartiyyaan shayxaana kalluuna uni taatiin isinitee hawai jiru maani weta kasi darbame kasi darbame bekam isin hasani wajin tawasila gochu wal kunnamti hassan hasar ruwan kaya qaatana jala ramaddii قربان مجرمة ممكن قربان بس برباد وملا أنقام مات مالي الحمد لله يجي رسيموت خا قربان سما سمون boo hanaa ujjeeswan jiruu fadhaasan oon raadhiisi kaafee jiruu jibbisiisumi boon irraa haa kutan takkitii tanaanu raadhiisi kabbaleesoo أنا قلت لك